Jaal Gammachuu Abbooyyee itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa afeerraa raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa siif godhee simattee haala yeroo irratti nuun dubbatuuf waan nu ayyamteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon si galatoonfadha. Galatoomatilee. Tole egaa Jaal Gamme akkuma waliin quba qabnu tibba darbe jechuun torbee darbe keessaa gaammii hamaa xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed irratti yaalame jedhameen walqabatee warraaqsi kana dura lajab jedhee ture deebi'ee dho'ee guutuu Oromiyaa keessatti uummanni Oromoo belbelee ka'ee ture haarsaa guddaatus kafalame. Yeroo ammaatti ammoo Koloneel Abiyyi loltoota isaa kanuma biyya keessaa duraan Oromoota lixa Oromiyaa Maccaa konyaalee Wallaggaa afuran lixa Tuulamaa akkasumas Oromoota konyaa Gujii Baaf lixaa akkasumas Booranaa fixaa ture sanatti humna dabalataa biyya ambaatii kadhateetu ittiin Oromoota Gujii fi Booranaa Wallaggaa fixaa jiraa jedhama. Kun immoo ka jalqabaa miti. Koloneeffattoonni mootota Abashaa darbanis Teediroos irraa jalqabanii yeroo Oromoo cabsuu dadhaban gorsitoota biyya ambaa faranjii waraanallee kadhatanii ittiin Oromoo obbaasaa turan. Isa dur godhamaa turee fi kan amma Koloneel Abiyyi godhaa jiru kana attamittiin ilaaltu waa'ee loltoota adii kanaa quba qabdu lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa keessatti. Egaa akkuma ati jette kuni walumaa galatti yoo deebinee ilaalle taate qaamaan akkanatti keessatti hirmaatu habaatanii malee baroota dabran kana keessattiyyuu egaa fagoodha waan kun ta'amaatuma ture jechuu hin dandeenya. Yeroo jalqabaa bara chaartaraa sanaa adda bilisummaa Oromoodhaa Finfinneetti galee uummata isaa keessatti waa'ee akeekaa fi kaayyoo isaa ibsaa ture. Uummatis fedhiin isaa durumaayyuu sanuma ture waan taateef fedhiima isaa sana kan onnee isaa keessa jirtu sana argate waan taateef yeroo sanatti deeggarsa guddaa godhuun fi walabummaa bilisummaadhaaf uummati Oromoodhaa hagam akka sammuu isaa keessa yookaan qaama isaa keessa jiraachuu isaa haala goon jechuun gabroonfatatti Habashaatis akkasumas ammoo biyyootiin adda addaa biyya tana gargaaraa turanii jalqabarraa kaasanii ijaara muuziqirraa kaasanii haga maattiyyuu tinnisaa fi gargaarsaan godhaafii turan ijaaruu keessattis deebi'amee qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf godhamu kana keessattis qaama bifa adda addaatiin qaama mootummaa Habashaa kanaa ta'anii yeroo isaan qabsoo bilisummaa Oromootitti gufuu ta'antu mul'ata jechuun biyyattii impaayera Itoophiyaa kanarraa dantaa mataa isaanii qabu ijaara muuziqirraa kaasee ammas akkasumatti eeguun akka deemsi uummati Oromoodhaa yeroo sanatti fedhii isaaf hawwii isaa ibsate sun waan yaaddoo guddaa keessa galcheef dhaaba kanaa fi kaayyoo kana kan yaada baroota dheeraa fi qabsoon kun godhamaa ture kana fashalsuudhaaf yookaan ammoo doomsuudhaaf shiroota adda addaa xaxuun yeruma sanarraa jalqabame yeroo sanatti egaa uummata akkasitti fedhii agarsiise kana jijjiiramoota kabeebsaa bara dargiitiin duratti hin turin itti agarsiisuudhaan fedhii kana doomsu yookaan haguuguudhaaf yeroo sanatti jijjiirama kana godhanii turanii sanarratti dabalataan immoo kaayyoo kana balleessuudhaaf yookaan dhaaba kana balleessuu keessatti gama waraanaatti duuli guddaan godhamee akkasumas dhiibamee biyya keessatti ba'ee gara biyyoota ambaatitti deemniidhaaf dirqame. Egaa yeroo sana jijjiiramoota mul'ate kanaa fi adda bilisummaa Oromoo fi woboo uummata irraa fagaate kana keessatti uummata kana baay'ee abdii isaa kan duraan mul'ate sana gara kanaan akka deebii argateetti fakkeessanii dogoggorsuudhaan egaa kana badee jira kan jedhutti godhatanii garuu adda bilisummaa Oromoodhaa deebi'ee of ijaaree eega of ijaareen boodatti egaa ammas yaada faallaa kaayyoo kanaa ta'e dhaaba kana keessa galchuudhaan keessaan dhaaba kana balleessuu yoo danda'ame maqaa isaatis kaayyoo isaa kanas jijjiiruudhaan akeeka kan doomsuu kan jedhu shirooti keessatti dalagamaa ba'anii baroota 2004 akkasumas deebi'ee 2008 egaa inni kun waraana kana kan cabsuu waraana kana diigumsa fide keessattuu kan 2008 suni guutumaa guututti adda bilisummaa Oromoodhaa dhabame jechuurra kan geessise waraanni guutumaa guutuu dhuunfatamee gariin isaa biyyattii Itoophiyaatti galchanii haa ta'uti waraanni hafe xiqqaan ziiroo irraa kaasee ammas deebi'ee late yeroo kana keessatti egaa bara 2005 irraa jalqabee tooftaa haaraa dabalataan qaama goblaa ABO ta'ee fincila diddaa gabrummaadhaa kana jalqabamee egaa qeerroon sunis waraana bilisummaa Oromoo biratti dhufanii akkaataa itti waan kana godhan urrii uummatarra kaa'an kana jijjiirama kabeessaan kun jijjiirama
tooftaa yookaan gabrummaa haaraa ta'uu isaa gabrummaa baranee ta'uu isaa uummatatti agarsiisuudhaan akkaataa waraana bilisummaa Oromoodhaa biyyattiin deebi'uu qabu sanarratti hojjetaa turani. Yeroo 2008 waraanni akkas ta'e kana qaamni qeerroodhaa kun ammoo jajjabaataa dhufee citaatii dhufee egaa waraanni bilisummaa Oromoottis deebi'ee of ijaaree fincilli kunis itti fufee bara 2014 darana bal'atee warroota kaleessa kaayyoo kan dhabamsiifnaa jedhan sana yaaddoo keessa galchee yeroo sanatti egaa akkamitti akka yaada kana gara dabarsan shirri jalqabame. Walumaa galatti warraaqsa ganna 45 sana gara galchuun yookaan daayivarti godhuudhaan kolaasuudhaan gara Itoophiyaa dandamachiisu jedhu kanatti deebisna kan jedhu tooftaa yeroo gabaabaatii fi tooftaa yeroo dheeraadhaa akkasitti lafteeyyetan akeeka yeroo dheeraa akeeka yeroo gabaabaa jedhanii akeeka yeroo gabaabaa san keessatti warreen akka Lammaaf Abiyyi kana afaan adda bilisummaa Oromoodhaa akka dubbatanii fi uummata kana akka hawwatan godhame. Egaa kun akkuma warraaqsota biyyoota Arabaa keessattuu Ijipti irratti godhame. Ijipti yeroo sanatti yeroo gabaabaadhaaf deebii uummataa waan deebisame fakkaatame boodarra immoo deebi'amee warraaqsa san kolaafame waraanni deebi'ee mootummaa san dhuunfate jechuudha. Akkasuma sanatti egaa yaada uummata Oromoodhaa fedhii uummata Oromoodhaa hawwii uummata Oromoodhaa kana gar dabarsanii bakka sanatti daayivarti godhanii kaayyoo adda bilisummaa Oromoodhaa kana doomsanii balleessuu kan jedhu akkuma sanaasitti ittiin gammatame kana keessatti egaa qoodii guddaan godhamaa ture. Haalaan fagoodhaan mootummaa kana gargaaruudhaan dhumarratti ammoo Abiyyi aangootti dhufee araara jedhamee araara shiraan guutame sana inni kun cuftuyyuu kan dhaaba kana balleessu kan danda'amu waraana bilisummaa Oromoodhaa balleessuu fi qeerroo kanas balleessu. Kan ammoo akkuma duratti jedhetti daayivarti godhamee iddoo isaanii seenamee waan jiruuf akka salphaatti waan dhuunfatu fakkaataa ture. Waraana bilisummaa Oromoodhaa ammoo kan Eertiraadhaa galee kaampiittiin galee isaan silaa guutumaa guututti kaampiitti galchanii waraana kanaayyuu kaayyoo kana irraa maqsanii garuma Itoophiyaa jedhamu sanatti geessu harka lafa jalaatiin deemudha. Haga sanatti ammoo afaan isaan dubbatan afaan gaaffii Oromoodhaa akka deebi'etti afaan damma dubbataaf turani. Egaa inni kun cuftuyyuu yeroo sana waraana kana akkamitti deebi'ee ka biyya keessa jiru kana kaampiitti galee ittiin xumurraa ka jedhudha. Garuu ejjennaa waraanni bilisummaa Oromoodhaaf fudhateen adeemsi kun waraana bilisummaa Oromoo biratti ifaa qulqulluu waan ta'eef araara sanattis quufa hin qabamnu. Deemsi deemamuyyuu deemsa kaayyoo kana sharafu ta'uu isaa hubatee waraannis kaampiitti galuu hin dide. Egaa walumaa galatti deemsi isaan akka kanatti deemaa turanii yeroo ammaa kana keessatti ammoo akkaataa isaan silaa qeerrootitti eegan akka sana ta'uu dhabee gariin isaa maallaqaan bitamee afaan isaanii dubbatus gariin ammoo ammas akkasumatti deebiin kun akka hin deebinetti deemsi deemamu kun deemsa kaayyoo kaleessaa san dhabamsiisanii Itoophiyaa duraanitti deebisuu waan taateef wanni kun walumaa gala akkaataa itti saganteeffatanii silaa kaayyoo kan dhabamsiisuudhaaf barbaadan bifa sanaatiin hin taaneeti jechuudha. Walumaa galatti jalaa fashalee jechuudha. Egaa maansan waan kan cuffaatee yoo jettu qaamaan akka ammaa kanatti dhufanii biyyi keessa qubachuu haa baatanii malee teeknikaalii dhaaba kanaayyuu balleessanii kaayyoo ABO'dhaa kana balleessanii gara Itoophiyaa duriisitti deebisuudhaaf shirri godhamaa ture kan akka armaa olitti ibsame kana jechuudha. Kan keessaa garuu warri kun fagoo taa'ee qaama kana keessa warra jiru warra hojjetaa turedha jechuudha. Mootonni warra dhiyaadhaa jalqabuu warra Impaayera Itoophiyaa sun ijaaramuu fi Oromoof Oromiyaa cabsuu irraa kaasanii mootota koloneeffattoota Habashaa kana gargaaraa turanii jette kana seenaa keessattis baranneerra Poorchugaalii, Ingilizii, Faransaayii fi warri kana fakkaatan meeshaalee waraanaa mootota Impaayera Itoophiyaa kanaaf kennuu fi gorsitootas erganii aga gargaarutti bira dhaabbataa turanii kun dhugaadhuma dubbatteetis amma isammaa kanatti dhufna atis kan itti jettee dhaabbatte dur fageenyatti bifa kanaan gargaaru jette amma immoo kan dhaga'amaa jiru waraana isaaniyyuu qaamaan erganii uummata Oromiyaa Maccaa fi kan Gujii fi Booranaa fixaa jiru waraana bilisummaa Oromoos ammoo loltoonni A'adiin yookaan Faranjiin waraana Impaayera Itoophiyaa waliin ta'aniitu adamsaa jiru kan jedhamutu jira. Mee inni kun qabatamaadha isa kanarraa waan jettu nutti himi. Yaa kun egaa duraanis akkasuma bubbu'aatii ture. Keessattuu gara lixaatitti naannoo Gimbiitti akka qubatan dhaga'aa jira. Gara Gujii Bahaa, Gujii Dhihaatii fi Booranatti qubsiisan kan jedhu infoormeeshina qabna. Walumaa galatti seenee kan jedhu kun mirkana fakkaata. Garuu ammoo naannochis waan qunnamtii hin qabneef gara waraana bilisummaa Oromootti ammaatti mul'ate hin jiru jechuudha akka kaleessatitti.
Egaa amma walumaa gala bu'eef dhiisee isaa adda baafatu kan dadhabdanii sababa rakkoon neetwoorkii bilbilaa fi intarneetaa ammeessanii jiraniif jaallan keessanii wajjin waliin quunnamne kanaaf maleessaa bu'uus maluu dhiisuus maluudha kan hin sirraati hubadhe. Egaa haala yaaddessaa Oromoof Oromiyaan keessa jiru kanaaf adeemsa mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa kana waraanni bilisummaa Oromoo akkamittiin ilaalaa jira isa kan hundumaarra aanuu fi akka waraanaatti akkamitti of ijaaraa jira qeerroo bilisummaa Oromoo wajjinis akkamittiin hojjechaa jirtu meeshaa kanarratti waan jettan qabdu laata? Egaa kaleessa uummati keenya afaan faajjii guddaa keessa ture. Namooti garii mee yeroo kennee fi haalaallu jedhaa warrooti garii ammoo bilisoomne jedheetiyyuu dhiichisaa ture. Garuu qabatamaadhaan wanti deemamaa ture wanta armaan duratti ibsee kan ture jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti uummati kun deemsa abii faanti deeman ifa ta'eefii jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti uummati Oromoodhaa kan hubatuu qabu kan beekuu qabu jabaannee humna waraana jabaa akka hin ta'initti deebiin uummata Oromoodhaa qajeeloodhaan deebi'aa ka jedhu gonkumaayyuu akka hin jirre hubatuu qaba. Waan dabre kanarraa ka'e. Kanaaf waan isaa danda'ame maraan waraana bilisummaa Oromoodhaa jabeessuudhaan irratti nama injifatamas faranjii dhiisii wanni feetee haa dhuftu wanti nu injifatu hin jiru kalees akka isaan irra eeganitti silaa waraanni kun hin jiru ture uummatuma kanaan qabsoo fi tirkannootiin jabeeffamee arma ga'e kan kana caalutti ittis deemaa jirra. Kanaafuu wanni jirtu guutumaa guututti afaan qawwee harka jirti. Akkuma amma argaa jirru kan cuftiyyuu bakka kaleessatti deebisuudhaaf kan walii tumsitu uummati Oromoodhaa immoo yaadonni yeroo gabaabaadhaaf afaan faajjii uummata itti uuman sun ifa ba'eefii jira. Kanaaf tokkummaa isaa jabeeffatuudhaan keessattiyyuu qeerroon bilisummaa Oromoodhaa namatti osoo hin amanin yaadichatti kaayyoo kalee ganna 40 wareegame itti bahe sanatti amanuudhaan an akka muuxannoo gaariitti kan qeerroodhaa jechuun barbaadu baroota amma duratti ibsisan keessatti egaa waraana bilisummaa Oromoodhaa akka kasitti diigaa turan jechuudha. Kaayyichoo kan yaada sanatti amanuurra namootatti amanuutu akka sanatti diigumsa agarsiisanii fide jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa sa'aatii har'aa kana keessatti ammoo yaadichatti amanuudhaan yaadicha callaadhaan osoo gargariin bahin akkasitti jabaatee as bahee jechuudha. Kanaafuu qeerroonis jabinaan bahuudhaaf wal jalatti hiriiruudhaan namootatti osoo hin taane yaada kaleessa wareegame guddaan ulfaataan itti bahe hiriyaan isaanii obboleeyyan isaanii tobba'an sanatti jabeeffatuudhaan isa sanarratti malee namatti amanuu dhiisanii yoo tokkummaadhaan itti dhufne yeroo gabaabaa keessatti injifachuun hin danda'ama. Qeerroon bilisummaa Oromoodhaa ammoo isuma kaleessa ganna 40 itti wareegan baay'ee sana isuma guddicha sanarratti hiriiraan gaaffii isaanii cimsuudhaan osoo walirraan kutin osoo wareegamii hin ciccitee deebii kabeessatiin duubatti hin deebi'in tokkichuma kanatti woboo fi qeerroo wal qabatanii itti xiyyeeffachuun yeroo gabaabaa keessatti mootummaa kana akka jilbeeffachiisnu guutumaa guututti abdii ofirraa qabna. Qeerroolleen dhalooti kun waan kana kan godhuu danda'u xixiqqaadhaan isaan bituudhaan egaa karoora qeerroo irratti karoorfatan qabu. Karoora qeerroo irratti karoorfatan isa jabaa yaada isaa jijjiiruu didee mana hidhaatti guuruu yookaan biyyaa baasuu yookaan ajjeesuu isa gadi ammoo diinagdeedhaan akkasitti sobuudhaan NGO adda addaa biyya faranjiitirraa dhufan isaan kanaan himaataa jalatti cisuudhaan akka inni faayidaadhaan qabame isaan jalatti deebi'u akkasumas ammoo dhiyeenya kanatti biyyoota arabaa kanaa hojiilee xixiqqaalee akka garsitti jiru Oromoota keessa qeerroo kan achitti erguudhaan akka sanatti qeerroo barreessuu kan jedhu isaan karoorfatanii egaa kanaafiyyuu akkuma abbootii isaanitti irraa dhaala kaleessa abbootiin qabsoo tanaa Magarsaa Bariifaanti yeroo wareegaman namoota dantaa isaanii dhiisanii qabeenya kan dhuunfaa isaanii jireenya dhuunfaa gaarii jiraachaa turan akkasumas ammoo warra isaanii keessatti jireenya gaarii jiraachaa turan garuu saba isaaniitiif jedhanii jireenya san cufaayyuu jissanii wareegama agarsiisoo san baasanii har'a nuti kaayyoo isaanii kan qabanne isaaniin dhaadachaatti jirra jechuudha. Kanaaf qeerroon kanarraa waa barachuu qaba. Faayidaa dhuunfaatiin bitamuu hin qabu. Akkuma kaleessaa abbootii isaatirraa naanaa fuudhe kana wal jabeessee diinni akkasitti isaanitti jira. Diina kan akka isaanitti jiru kan hubatanii wal jabeessanii yoo duratti tarkaanfatan wanni kanaan booda duubatti nu deebisuu hin jiru. Jabaachuun nurraa eegama. Duutitii nutti jabaachaa jirti. Manni gubataa jira. Qabeenyi barbadaa'aa jira. Faamiliin gara 7 kan ta'u man dhablee ta'ee jira. Egaa wanta kaleessa hin godhamtu har'a godhamaa jira. Kanaafuu quuqama qabaachuu qaba Oromoon.
gootota Oromoo kaleessaa warra qabsoo kana bu'uureessan warra akka Guutamaa Hawaasfaa Baaroofaa fakkeenya godhatu qabna. Isaan qabeenya dhuunfaa iddoo osoo qabanii qabeenya dhuunfaaf dantaa mataa isaanii saba isaaniif wareegamanii nummoo imaanaa isaanii fuunee armaan baanee qeerroon bilisummaa Oromoos dantaa xixiqqaa ittiin oppiidoon sobuuf deemtu kana osoo hin fudhanne kaayyoo jaallan irratti kufan sana qabataniitu galmaan ga'uudha qabu jettee dhaammataa jirta. Mee kaayyoo sanarraa nu himi maaliif qabsa'aa ture? Ooboon adda bilisummaa Oromoos akeekatanii qabatee gadi dhaabbate isa kamiin galmaan ga'uu qaba? Ooboon qeerroon jechaa jirta sana nu ibsiitii gara maree keenyattaa nutti immoo dabarraa. Egaa uummati Oromoodhaa afaan qawweetiin ganna 150 duratti Impaayera Itoophiyaa jalatti akka kufu taasifame fedhii fi hawwii isaatiin alatti akka muranii harma muranitti akka inni mootummaa kanaa gabbaru garbicha ta'ee akka inni jiraatu godhame jechuudha. Adda bilisummaa Oromoodhaa immoo gaaffii uummata Oromoodhaa kan ta'e fedhii fi hawwii isaa Oromoon deebi'ee ibsatuun sirna Impaayera Itoophiyaadhaa kana diigame. Waraana sirnittiin jalqabarraa kaaftee agammaatti ittiin jirtu kun diigame Oromoon bilisummaa isaa fedhii isaatiin akka ibsatu kan fedhii isaatiin akka dhugoomsu malee namichi beekaa jedheeni akka namichi akka barbaadutti oofuuniti. Kanaaf wareegamni kun guddaan bahe. Kanaafiyyuu walabummaa bilisummaa isaa barbaada. Isa kana immoo deebii qajeelaa kennuudhaaf uummati Oromoodhaa ofii isaatiin murteeffatuu qaba. Kanaaf qabsoo ganna 40 olitti namooti qaqqaaliin itti wareegaman jechuudha. Inni kun galma ta'uu qaba. Inni kun deebii argachuu qaba jechuudha. Kanaaf qabsoo goonaa kanaaf wareegama guddaa baafna jechuudha. Garanatti akkifachuu qabna kan jenneef sanaaf jechuudha. Ulfaadhu Jaalgamme egaatii beekamaadhuma impaayerota addunyaa kanarra jiran keessaa tokko impaayera Itoophiyaati. Aga ammaatti impaayeroonni hundumtuu akkuma afaan qawween ijaaramanii qabsoo uummattoonni taasisaniin impaayeroonni hundumtuu diigamaniiru. Haa ta'utti impaayerri Itoophiyaa gammaatti ijaaramtee dhuma dhaabbattee jirti. Impaayerri Itoophiyaa immoo lafee fi dhiiga qabeenya Oromoo irratti Oromoof Oromiyaa cabsitee ijaaramte. Isa kanaaf impaayerri immoo akkuma impaayerota biraarraa muuxannoo qabnu qawween ijaaraman qawweedhaan jiguu qabuudha. Haa ta'utti kan dhiyeenyuma kana baatii 9 fi 10 darban keessatti argine kana booddee waraanni bilisummaa Oromoo booniin barbaachisu Oromoon waan barbaadu argateera jedhamaa ture. Warri kana jedhanis immoo deebi'anii yeroo isaan itti gaabban jiru. Oromoonis yeroo sana itti fakkaatee boona hiikkatu jechaa ture. Haa ta'utti Oromoonis amma waan gaabbe fakkaata. Dogoggorri akkasiidha akka deebi'ee hin dhalanneef uummata Oromoon maal jetta? Hayyoottan Oromoos ammoo Oromoo deebisanii dogoggora akkasii keessa akka hin galchineef dhaamsa attamii qabda? Egaa walumaa galatti kaleessas nuti akkas jechaa turre akkasitti gadi afne jechuudha. Haa ta'uti dogoggorri akkasii sun akkuma qarattiin jedhetti moofamanii afaan damma dibatanii uummaticha kan akka inni gaafiin isaatti deebiteetti fa'aatti fudhataa ture. Gariin isaa immoo meexiqoo haa turru jechaa ture jechuudha. Kanaaf har'a dogoggora akkanaa kan keessa seenuu hin qabnu. Namootiin kaleessa dogoggora kana keessa seenanis qabsoo isaanitti deebi'anii qabsoo hanga fuulduraatti gar tokkotti deebisne keessaaf alaan walii birmanne akeeka kaleessa sana bakkaan gahuu callaatu rakkoolee amma dhalatanii wareegama baasisan cufanurraa hambisuu danda'a. Hanga kun hin ta'initti dhufaayyuu wareegama baasuudhaa yaa'an. Nama hidhamee hidhaa baasuudhaaf wareegama baasuu yaa'an. Garuu namni sunoo hiikames deebiin kaleessa inni itti hidhame sun hin deebine. Kanaaf asirratti fuula deeffannee gaafuma kaleessaa sanarratti gaafuma kalee wareegamni guddaan itti ba'e sanarratti akeekuma kaleessaa sanarratti kaayyuma kaleessa ABO'n qabatee ganna 45 guutuu wareegama ulfaataa itti baase sana fuula keenya bakka cufaan itti deebisnee gandaan gosaan osoo waliin qoodin namni cuftuyyuu keessattuyyuu qeerroon bilisummaa Oromoodhaa gaafatama guddaatti irra jira. Waan dasaa namoota isaan dura jirurraa dhaaluu qabu. Waan hamtuu immoo dhaaluu hin qaban. Waan tokkummaa isaanii jabeessu. Waan qeerroo tokko goosisu of dura qabachuu qaban. Amma gara duguggaa sanyii lixa Oromiyaa Maccaa fi Konyaa Gujiif Booranaa kana keessatti raawwataa ture irraati waan gabaabaa akkatti kaaftuun barbaada. Dabalataan ammoo Oromoonni yeroo ayyaana irreechaadha kan magaalaa Finfinnees Bishooftuus Oromoota lixa Oromiyaa Maccaa fi Konyaa Gujiif Booranaaf akka dirmatan gama garaagaraan dhaammataa turan. Dheengaddas ammoo sababni Jawaar Mohaammed tuqamoo haa ta'u maleessa Oromoon yeroo warraaqsa eegale dhimma sana dubbataa ture. Haa ta'uti amma dubbiin kun xinnoo lajab jedheera keessumaa guyyaa kaleessaa lixa Oromiyaa Maccaa Hona Laaloo Assaabii magaalaa Innaangoo mana barumsaa qophaa'inaa magaalaa Innaangoo keessatti barattoonni Oromoodhaa lakkoofsaan 27 ta'anii summii loltoonni mana barnootaa san keessa bulanii faalanii ba'aniin miidhamanii
12 Obstaala Adventistii Gimbii jiru, 17 immoo Obstaala mootummaa kan magaalaa Gimbii Abbaa Duulaa jedhamu jiru. Egaa Oromoon sun miidhumaa jira, barataan Oromoo sun miidhumaa jira. Oromoon immoo akka kanaan duraa kutaa Oromiyaa cufa keessaati gurraaf afaan waliitee waliin ka'aa hin jiru. Mee akka waliigalaatti cuunfaa konyaa Gujii Booranaa keessa duguuggaa baatii kurnan tureef kan lixa Oromiyaa Maccaasa Gabeettu irraa kaasiiti. Isa guyyaa kaleessaa immoo inni aangootti ta'e kanaaf isa Oromoon callisu kana irratti tarii waan jettu yoo qabaatte jedhi itti aanaa ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Jaalgammachuu Abbooyyee. Bareeda dhagaa. Egaa baatii kurnan dabre yookaan ganna tokkotti dhiyaate amma gochaaleen godhamaa jiru. Oromootiin walii birmachuu dhabuun isaa baay'eetti waan nam gaddisiisu. Maal jechuudha? Kaleessa seenaarraa barachuu turre. Maaliif yeroo gabrummaa sanatti kophaatti haadhamaa ture akka sana ta'e. Har'as ammoo wanni kun cufti dalagamaa oguu jirutti taa'anii usanii ilaaluu keessatti baay'eetti kan nama gaddisiisu. Egaa wanni Gujii fi lixatti ta'e kun Gujii keessattiyyuu gochaa sanyii duguuggitu raawwatan. Maatiin faca'anii namni irra dibatee qabeenya isaanii irra gubanii mootummaan tokko saluu dimokiraatii ta'an hin jedhu. Yoo namni akka qabaate kan seeraatti dhimmachuu qabu mana irratti gubee qabeenya isaanii irratti balleesse akka isaan faca'anii danqaraa keessa jiraatan taasisaa jira jechuudha. Oobruu isaanii ciree, buna ciree, warqee ciree, kuduraaf fuduraalee adda addaa walumaa galatti wanta mootummaan tokko mootummaa ofiin jedhu uummata bulchuu irratti raawwatu miti jechuudha. Baay'eetti waan nama gaddisiisu waan ummati kun nama kenna jedhin iyyuu baay'eetti waan nam ceesisu nama kennaan namni kun nyaata guddaa kanaan durallee wanta dalagame hin beekne raawwatamaa jira. Ummati baatii Gujiidhaa galaaf bobbaadha. Walumaa galatti marfamanii, dhaanamanii, tumamanii, ajjeefamaa fi baatii 10 guutuu lakkoofsisee jira jechuudha. Gochaa kana Oromoonni Gujii iyyatan Oromootiin jartiidha. Deebii hin laannee ture. Boro ammoo namkan cufaayyuu dhaqqabuudhaa deema. Finfinnee dhufee jedhee Finfinnee Jowaar jedhani isaan bahee jennaan iyyan jechuudha. Kun cuftoo kaleessa yeroo ummati Gujiitii fi Wallaggaa yakka irratti dalagame iyyataa Oromoon dhaqqabaa jedhaa jiru san osoo dhaqqabamee jiraate har'a yakki nagati wareegama gazzoo kun ittijuu ni dhufu. Kanaafiyyuu waan kaleessa irraa Oromoo waa barachuu qabdi, walii birmachuu qabanii, walii dhukubuu qabanii, walii dhaqqabuu qabu. Ummati Gujii lamaanii walumaa galatti ummata biyyoommatee qabeenyi isaa irraa badee mana keessatti galuu dhabee rakkina guddaa keessatti kufee jirudha jechuudha. Yakka ulfaataa, yakka olaanaa irratti dalagan. Wallaggatti kanumatti tolfame. Kanarra dabramee xiyyaaraan fa'aa boombii sun miidhaa itti darbaati ummata sana akkasitti fixaa jiran jechuudha. Hanga kaleessatti sun miidhaan itti jiran jechuudha. Kanaaf ummati kun walumaa galatti ofirra laaluu malee ofirra laaluu qabaa ture. Ammoo har'a geesse har'as kun jechamu kun cuftuu arguu jirtanii. Isin bir dabre kun Dirreedawaatti waan ta'amaa jiru. Gabroonfataan kaleessaa Abiyyi jalaan dahatee achiin nama jeesaa jiru akka inni hidhataa jiru. Beetekiristaanaa keessatti qawwee kuusaa jiru. Kan cufaayyuu arguumaa jirtan jechuudha. Kanaaf furmaati isaa tokkichuma. Woboo jabeessuudhaan bakka cufatti of ijaaruudhaan diina kamiyyuu adii haa ta'u gurraacha kan qabsoo uummata Oromoodhaa duubatti deebisuu irratti fuuldeeffachuu qabnaa jechuudha. Walii birmachuu qabnaa, walii iyyachuu qabnaa jechuudha. Egaa amma kanarratti wanti nuti akka waraana bilisummaa Oromootti jennu qeerroo bilisummaa Oromootiin qoonqoo teessan ni caqasna yeroon isaa geesse kanarra dabartee jennaan kan kana caalutu nutti dhufuudhaa deema. Kanaaf wareegam barbaachisu qopheessinee wareegam barbaachisu kaffallee akka gaaffiin keenya deebi'utti hiriira walirraa hin cinne gara qeerrootiinis gara uummata Oromootiinis akka taasifamu gara waraana bilisummaa Oromootiinis ammoo qophii barbaachisu dhabee ittuma jirraa numatu jirraa. Kanaafiyyuu waliigallee harka tokko taa'ee gam cufaaniyyuu fuula diina kanatti geeffachuu dirqama taateetti. Hamdir jabatteenaan Oromoon baduudhaa deemti. Kana hubachuu qaba jechuudha uummata Oromoodhaa. Tola gaafadhu jaalgamme marii keenya gara dhumaatti geessina. Egaa impaayera kana diiguudhaaf Oromoon kan isaatti akka abboomu walabummaa Oromiyaa mirkaneessuu bilisummaa Oromoo dhugoomsanii mootummaa birmaduu dhaabbatu yookaan ammoo uummanni Oromooyyuu reedhuma mataasaa akka nuuf murteeffatuyyuu taasisuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo boon barbaachisaa ta'uu. Wooboon ammoo harka duwwaa miti kan inni lolu meeshaan isa barbaachisa soorata baay'ee dhabus kan waraanaaf barbaachisu akka riphee lolaa tokkotti sooratuu qaba. Isa kanaaf immoo gargaarsa uummata Oromoodhaaf barbaachisa akkuma tusula kaafte qabsoonni adda bilisummaa Oromoo gaggeessaa ture qabsoo ofirratti hirkannooti. Amma immoo yeroo kamiirrayyuu caalaa diinni Oromootti harka yaafataa jira gargaarsi wooboodhaaf akkasuma barbaachisa jechuudha. Mee maal jetta uummata Oromoof qeerroo bilisummaa Oromootti akkuma waliigalaatti maal dhaammatta waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waa'ee gargaarsa barbaachisuu waa'ee waltumsuu irratti?
Uummata Oromootiif waan tan aan dhaamu yoo jiraate kaayyoo kaleessa san bakkaan ga'uudhaaf waraanni bilisummaa Oromoodhaa jabaatee jiraachuunii fi galma sana kan dhaqqabu goonsisuun dirqama uummata Oromooti jechuudha. Uummati Oromoodhaa biyya keessa jiru kaleessa waraan kana ijaaree innisee diinnis firris osoo hin beekin sadarkaa kanaan ga'ee jira jechuudha. Garuu baatii kurnan dabre kana uummataaf woboo walanqisuudhaaf gochaan hagas ga'u uummata uffataa jira. Uummati biyya keessa jiru waan godhuu qabu cufaayyuu godhaa jira. Wareegama lubbuuttis kaffalaa jira. Qabeenya isaatis barbaadeessaa jira. Kanaaf uummati Oromoodhaa keessattuu warreen biyya alaa jirtan dirqamni Oromummaadhaa sa'aatii murteessaa kanarratti isin irratti kufee jiraachuu isaa hubachuu qabdan jechuudha. Woboo jabeessuudhaaf hooda kaleessa qabsoo Oromootiif godhaa turtan daran dachaadhaan godhuudhaan akeeka kaleessaa sana akka dhaqqabnu taasisuudhaan dirqama ulfaataa warra biyyoota alaa jiran irratti kufee jira jechuudha. Egaa uummati Oromoo biyya keessa jiran carraa itti argatanii akkaataa woboo itti timmisan akkaataa woboo itti gargaaran itti gargaaruu qabu dirqama namni kamiyyuu dirqama Oromummaa bahuu qabu. Yeroo kana keessatti murteessaan afaan qawwee callaa ta'ee argamee jira jechuudha. Kanaafiyyuu afaan qawweetiin biyya dhabne deeffachuudhaaf walabummaa bilisummaa Oromoodhaan mirkaneeffachuudhaaf yeroon isaatis sa'aatiin isaatis kana kanaafuu Oromoonni aga kaleessaa dogoggortanii har'a fuula gara qabsootitti deebiftanii waraan bilisummaa Oromoodhaa akka jabeessitan dhaamsa uummata Oromoo waliigalaa ogguun qaban. Kaan irraa hafeef ammoo walirratti ilaaluu akka hin qabne bakka cufattiyyuu waan ta'ame yeroodhaan wal dhaqqabsiisuudhaan walii birmachuun Oromoon akka ta'u dhaamadda kakaleessaa dabre ammaan booda wal dhaga'uun wal dhaggeeffachuudhaan bakka rakkoon jirtutti walii birmachuu qabanii qeerroo bilisummaa Oromoodhaa immoo fincila jalqabame itti fufuu qaba. Kaayyichi bakka hin geenye namoonni dhaabaa jedhaniidhaaf dhaabatu hin qabu. Kana godhuu jechuun ammoo wareegama bilaasha taasisuudha jechuudha. Har'as borus wareegama dhibiidha. Diinni deebi'ee of ijaaraati. Ati wareegama baasaati. Ammallee yeroo bitataati. Bifa sanaatti ittiin deema waan taateef qeerroon bilisummaa Oromoodhaa akeeka isaa san jalatti hiriiruudhaan yaada isaa san bakkaan ga'uudhaaf walii ijaaruu qaba. Fincila kan itti fufuu qaba. Jabeessuu qaba. Walqub qabaachuu qabna woboodhaan. Qoonqoo ta'enna dhagaa qoonqoo teessan dhageenna. Kanaafiyyuu itti fufuu qaba. Jabaadhaa. Keessattuyyuu warroonni biyya alaatti dhufanii harma qubatan jedhan kun Oromiyaa gadhiisanii ba'uu qabu. Itti himuu qabdanii hiriiraan baatanii balaaleffachuu qabdu. Biyya keenya keessaa bahaa jechuu ni qabdanii. Kaleessas yeroo uummati kennumu akkasitti ilaalaa turtanii badhaasaa turtanii ammas deebitanii gaaf gabrummaattis akkasitti isin qooda guddaa kennee gabrummaa kana kan nurraan ga'e nurraa bahaa waa'ee biyya teennaa nutti fixaa isin hin galchuu nuu dhiisaa jedhanii hiriira itti ba'anii akka biyyoonni asitti argan kun waraana isaanii biyya isaaniitti deebisan taasisuu qabu jechuudha. Kanaaf ammoo qeerroo callaa osoo hin taane uummata Oromoo walii galaan seenaa kaleessa irraa barachuudhaan warra kana akka isaan Oromiyaa keessa hin qubanne hiriira itti bahanii mormii isaanii agarsiisanii aga inni bahutti wareegama jiru baasuun walumaa galatti diina ni kaasanas kanas tokkuma warri lamaanuu balleessanii Oromiyaa bilisoomteef walaboom dhaloota boruutiif dhaalchisuu qabanii jedha. Dhugaadhumatti gaa yeroo bal'aa nuuf laattee yaada kee dhaamsa kee uummata Oromoo bal'aan waan geesseef guddoon si galatoonfadhaa. Itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Jaal Gammachuu Abbooyyee fayyaa ta'ii injifannoo uummata Oromoof. Fayyaa ta'ii atillee. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu sagantaa keenya guyyaa har'aatiin marii itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Jaal Gammachuu Abbooyyee waliin taasifnee isin biraan ga'aa turre kanumaa gammaa isin dhageessifne kana fakkaata. Isaan dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa haga sagantaa keenya itti aanutti kan agaasinitti dhaammannu hana xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aabuu baatii humaan nama borii nu tolchinnaa.